Escatangora sirobe, oson jorurobe. Escatangora sirobe, ite gurba wale dubare. Oson jorurobe, escatangora sirobe, oson jorurobe. Escatangora sirobe, ite gurba wale dubare. Oson jorurobe. Solan. And block him in everywhere, by the way. Eh? Gawaka. Hey, embarrassed. Makaisi. No, da ke faɗu ko to anane murto dan dura da ke faɗu ko to da kiti. Embarrassed ne. Te ani kuli da by the way. Pakana? Yeah. Maali suulaa iki godheeraa fooyyoo ta'uun dhaggeeffanne. Dhaggeeffate laayikii goota riipoosti goota. Riipoosti maan gooneedha riipoosti goone. Riipoosti godhennaan riipoosti gootee dhumarra uummanni yookaa sedheen akkaasise. Sana booda aannan viidiyoo san kaasennaan kamiidhaan aan jette riipoosti naa gootee itti Isoggaay. Gaaga. Bakka chigrii wayii qaba waan tokkotu hin dhaggeeffatiin laayikii faa riipoosti kan saa riipoosti goone laayikii maan godha. Zimmadhe masasti dhufu viidiyoon laayikii gootee dabartu dammoo biraayyuun tures miti niitoorkiin biraayyuu banaan hojjetu viidiyoo naan babbanu akkasumatti hin argamale. Yaa. Menen dhaggeeffadha. Biyyooti kee qabatee dhaggeeffadha. Garaan na ciniin aara gaayis. Tooree abiigoo fidee abiigoon hin faayidaa na bira gaayis. Abshir. Akkasi jaallu osoo mati beektu garaa jaalala ta'een hammattu si jaalaa toli garta beekami duuba garaa na jabaata. Wayne sammati amma jabaadhu jajjaadha no baby jajja namaaf dullaa qashtii beeti keesii nama tokko irratti wayita wayii uummanni akka jirutti natti garagalee gaafa viidiyoon irratti dalagu iddoo boqonnaa hagam fuulii akka ta'e ofan beekaa ajatee jecha callisu hagam deebii akka taate haajaan beekuuf deebii gaadhee beeksoo waan jedhama. Suuratti yeroo gadhiiftan suuree fees beebii fees yaada waan keessatti ta'u viidiyoo seeran sirreessa. Goostui official የምራችሁ ነው። ችግር የለውም እኮ ታዲያ ኦኬ ቲክቶክ ላይ ስትለቁ ነው። ቲክቶክ ላይ ረኮ ቀባችሁ ሰዩት የሚገሩ አናዩ ቲክቶክ ነቀጥ ኮነቱ ሰበ ከናቱ waan baay'ee sirraa baradhe dhugaa. Maal naannoo sa'aatii baay'eedha. Inshallah waan baay'ee barattu. Isayyuu maal jedhe beektaa dhuma irratti waan takka na kofalchiise. Ishiin irree viidiyoo sinii dalagdere. Maal ta'ee viidiyoon dalagamoo tayyoo jechaadha. Maal ta'ee solan. I don't want to talk about him anymore. YouTube yeroo share goonu dhugaa TikTok akkasiin official akkasi intini godhi riippoortii godhin ishee riippoortii godhin intini TikTok kee. Mucaatiin qooli jedhee fuula isheeti. Beebii feesii naan jedha maalan akkasitti koo TikTok kana irratti. Mata fikirii burqaatiin follow godhanii. እና ወሪ ነበር ባድን ሞሪኔ ያድን ሞገል ገለመነ ሆነን በና በታ ማዋንሶ ማቱ ማታ ነው ቀዮ
Asaan of loona mana godhani. Maamee kun qamaa fuloon gootanii guys. Burqaasa jiru sana fuula godhanii. Seenaa koo dhugaa gallatoomi. Sukattaa galgala gaafa mana koo banuu horina yaaddan. Walitti araarsaani yoo walitti araaramu ta'eef. Yooniinis keessa baabansa yooniis loleeranii. Gaaffii maali? Walittiin hin jirtu gaadee bituuti. Gaaffii maalirraa qabdu? Wayyoo dhakoo. Turra feenatti tola abboo. Soori qottas deebiin irra faana. Maalkitu yaadama? Horni yaadaniiru si maal seesh? Yoonii dhiisiisatu dubbii qaba. Yoonii moo? Maa badde annoo deebi'eera amma. Horrina yaaddan galgala kottaa mana koo nan bana. Soo nan bayee balleessaa qabaa dhugaa moo maal godhee? Kan dubbii qabu yooniidha. Dhugumaa maal godhee? Maaliif raftaati? Hirribanna qafee guys. Maalooni? Hojiin qabu sa'aatii kan hojii maalii qaba? Amma akka sa'aatii 9 ta'uu fedha guys. Aha, sorry, balleesseetti you guys. No, sakit udah medda baase. Qoy nan gaafadhaani. Guyyaadha. Guyyaadha garuu ganamaan hin kee rarribaa kanaafidha. Safuudha jechaarummoo. Waa'ee makeessan fa'aa sumnaarra. Maaltu safuudhare? Gaduuf hin buusnu dhugaadha. Gatiin keenya guddaadha. Naaf qullaa teessii eeyotu qullaa taara. Wayyaa Sadeen jira gaa isinitti mul'atu. Fattee acting guys. Silkii sirra galaarai. Mee konkolaataa barbaadaa jiru konkolaataa kireeffamu nuti immoo kireessi. Okay. Safuu baranaa maanni immoo nanaqi isa booddee. Innaaf ammas tuuriyaati aannanii abbaa taate faana dhaqxeeta janaajjantee maaliif ammas? Akka? Namaaf ammas fuudhatu kan nuti intini jechaa turre. Maaloo dhanni gudiinii. Wanticha akkasii. Sirriitti dhaggeeffadheen finnee manoo. Yesus. Hin dabbara dhugaa. Torbee dura jechaadha maanno. Anis innis manneen turre laayibiirra. Namni wayii keessii kanaan minaamin haasofsiisee minaamuna ture bakka waanuma jiru minaamin itti mee hedduun afaana cinqabaa minaamina even bakka wanti si barbaachisu yoo jiraatellee natti kuutaa minaamin waa hedduutti ni jedhee even waan wal faana haasofnerree haala namichisu barutti jechaadha. Isa inni amma beeku kana beeki. Anatu mari'achaa jira malee faana. Namtichi faamiliyaa isa ta'eef gudiisaa kan. Innaa informationii meeqatu namticha sanbira yoo jira gaafa namtichi viidiyoo kana argu garuu maal jedhaa laata? Maqaa Yesuusiitiin. Ani no waan fedhe haa dhukku garuu akkasitti tiktookii irratti gadi baatee gadi buusuu barbaachisaa miti bakka. Namni si gaafate jiru namni waasii godhu jiru si gala miti. Bakka dubbachuu namti barbaachisaa miti. Ani dhugaa. Gaaf tokko dubbannaa qoy dhiisa. No isiin afis. Ani dubbannee waan nani geeta kolfeet maddii sennaadheetu. Uummanni immoo hin bu'aa hojisa. Mudiirutti qabattanii dangaa. Ishiin takka afaan haadha
sadiitu sussureetta. In boosse mimmaan buustee boossee Yesuus akka itti nama rangeeta. Aynen kaafadhaanii sooranicha. Amallee nu ani waan maqaa koo na hin garuushin. Maal baasaaf akkas godhan. I don't need that anymore. Gudiidha Yesuus Kiristoos. Raaniyyuu gaafa viidiyoo sana argee baay'een gaddi. Gaddinaa gaayis akka irratti immoo isinitti kaasaara. Soorii dhugaa. Egaa Yesuusiti. Kan na dinqe bakka ishee afammasuu kan isa jedhe santu na dinqe dhugaa waaqaa fi masni keenya. Wala fammasiistanii. Wala fammasiistanii. Maal? Wala fammasiistanii hin jedhee makkastiin. Lakki nana fammaseedha malee wala fammasiisee miti. Situ fammasitee? Isaatu na fammasee malee hai. Fooloon irraa kaafannaani inni ofitti qabee na yaadee na fammasee fooloo koo na adeemsiseen waggaa tokko guutuu dhimma fooloo koo guddisuu irratti hojjechaa waan isii